daawwattoota koo akkam jirtu nagaa oltanii odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessaa. Egaa har'a muummichi ministeeraa bakka bu'oota hawaasaa naannolee kibbaarraa walitti baba'an wajjin mari'achaati kan oolanii. Kanas egaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin kan beeksisan Dr. Abiy ergaa dabarsaniini. Egaa akkaataa kanaan hawaasa bakka bu'uudhaan kan dhufan Itoophiyaa kibbaarraa, kibba lixaarraa akkasumas Sidaamaa fi giddugala Itoophiyaarraa kanneen walitti baba'anidha. Bakka bu'oota hawaasaa kana wajjin as magaalaa Finfinneetti mari'atamaa oolee akkuma marii hawaasa naannolee kanneen biroo wajjin taasifame egaa hirmaattota waltajjii kanarratti argaman irraas gaaffiiwwan adda addaa muummicha ministeeraatiif akka dhiyaatan beekameera. Muummichi ministeeraas haaluma kanaan dura taasisaa turaniin akkuma marii naannolee kanneen biroo wajjin taasisan jechaadha. Gaaffilee bakka bu'oonni hawaasaa kaasan kanaaf deebii kennaniiru. Ibsaa fi deebiin bal'aan isaan kennan egaa dhiyeenyatti miidiyaawwan adda addaa irratti dhiyaachuudhaan hawaasa bira kan ga'u ta'a jedhameeti kan eegamu. Egaa akkaataa kanaan hawaasa wajjin marii taasisuun xiyyeeffannoon olaanaan kan itti kennamu ta'uusaa muummichi ministeeraa ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin har'a dabarsan kanaan mirkaneessaniiru. Kanaan duras egaa haaluma wal fakkaatuun gaaffiiwwan adda addaa hawaasa bira jiran maal akka ta'an, hawaasni mootummaarraa maal akka eeguu fi maal akka barbaadu beekuun danda'ameera. Akkaatuma kanaan egaa rakkoon Itoophiyaa keessa jiru iddoowwan baay'eetti wal fakkaata waan ta'eef hawaasni naannolee kibbaa keessa jirus marii kanarratti egaa gaaffiiwwan adda addaa kaafatee dhiyeeffateera. Mootummaanis akkaataa kanaan dhawaataan sadarkaadhaan gaaffiiwwan dhiyaataniif deebii ni kenna jedhameeti kan eegamu. Gaa mariin taasifamu kun kan itti fufu ta'uu isaati kan hubatame. Muummichi ministeeraas ergaa dabarsan kanaan kanuma kan mirkaneessanii odeeffannoo jiruun egaa haaluma wal fakkaatuun bakka bu'oota jiraattota magaalaa Finfinnee kutaawwan magaalaa adda addaa keessaa walitti baba'an wajjinis haala wal fakkaatuun muummichi ministeeraa ni mari'atu jedhameeti kan eegamu. Egaa mariin kun sadarkaadhaan gara gadiittis bu'uudhaan akkuma kanaan dura magaalota adda addaa keessatti taasifamaa ture hawaasa bira akka ga'uuf hojjetamaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Hooggantoonni sadarkaa adda addaatiin argaman hawaasa biratti argamuudhaan gaaffiin uummataa maalii, uummanni maal barbaada, mootummaan maal gochuu qaba waan jedhu irratti kan mari'atan ta'a jechaadha gara fuulduraattis. Odeeffannoon biroo isinii qooduu barbaadu egaa gareen mootummaa Itoophiyaa kaleessa gara Jibuutii deemee ture. Itti aanaa pirezidaantii paartii badhaadhinaa obbo Adam Faarahan gareen hoogganame har'a Jibuutii oolee hundeeffama waggaa 45ffaa paartii Jibuutii bulchuu irratti hirmaachuudhaaf garas kan deemame. Akkaataa kanaan gareen amma Jibuutii dhaqe kun deeggarsaa fi hirmaannaa taasisuu himeera. Obbo Adam Faarahan haasaa waltajjicha irratti dhageessaniin mootummaa Jibuutii fi uummata Jibuutiitiin baga gammaddan jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Garee kana wajjin egaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatis kan imalan ta'uun isaanii beekameera. Haala wal fakkaatuun akkaataa kanaan walitti dhufeenyi biyyaalee ollaa wajjin taasifamu bu'aan inni argamsiisu olaanaadha. Itoophiyaan kanumaan durayyuu Jibuutii wajjin michummaa gaarii qabdi. Buufata fayyadamuudhaanis ta'ee waliigalteewwan adda addaa gama taasisuutiin haalli jiru ni beekama. Walitti dhufeenyi haala kanaan itti fufee jiru kun ammoo fayyadamtummaa biyyaalee lameenii uummattoota biyyaalee lameenii fayyadamtoota taasisuudhaaf shoora olaanaa kan gumaachu ta'uunsaa beekamaadha. Odeeffannoon itti aansee isinii qooduu barbaadu dhimma wayitii arfaasaa irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa yeroo ammaa iddoowwan adda addaa keessatti roobni arfaasaa roobaa jira. Rooba arfaasaa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Qonnaan bultoonni iddoowwan oomisha arfaasaatiif tolan keessa jiraatan hojii oomisha arfaasaatiif xiyyeeffannoo kennuudhaan hojjechaa akka jiran
beekamaadha. Egaa mootummaanis gama isaatiin qophii guddaa taasisaa akka jirudha kan hime. Biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa har'a akka beeksisetti egaa hojii qonna arfaasaatiin lafa hektaara miliyoona 1,200,000 misoomsuudhaaf qophiin gahaan taasifamaa akka jiru beeksiseetiin jira. Hojiin qonna arfaasaa egaa oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf shoora olaanaa kan gumaachu ta'uunsaa beekamaadha. Xumura irratti odeeffannoon isinii dhiyeessuu barbaadu tarkaanfii garee shanii irratti fudhatamaa jirudha. Garee shanii iddoowwan addaa keessa socho'aa jiru irratti egaa raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhataa akka jiru beeksisaa ture. Kanaan duras har'as egaa odeeffannoo raayyaan ittisaa kenneen garee shanii Shawaa Bahaa fi Arsii keessa socho'aa ture irratti tarkaanfiin fudhatameera. Odeeffannoo raayyaa ittisaarraa argameen akka beekametti egaa Shawaa Bahaa fi Arsii keessatti gandawwan adda addaa keessa kan socho'uudhaan hawaasa irratti miidhaa geessisaa turan miseensonni shanii lakkoofsaan 31 ta'an barbadeeffamaniiru. Kana malees ammoo meeshaaleen waraanaa isaan itti fayyadamaa turan maal akka ta'an beekameera. Suuraadhaanis dhiyaateera akka daawwattan kanatti kana fakkaata. Tarkaanfiin shanii irratti fudhatamu gaa itti fufee kan jiru ta'uu isaati kan beekamee jiru. Inni kun maaliif ta'a? Hawaasni nagaa dhabee jiru nagaa akka argatuuf carraaqqii mootummaan Itoophiyaa taasisaa jirudha jechaadha. Raayyaan ittisaa akka mirkaneessetti tarkaanfiin humnoota nagaa booressan irratti fudhatamu kan cimee itti fufutaa jechaadha. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoowwan adda addaa haala kanaan kan inni isin dhiyeessu ta'a. Gara fuulduraattis odeeffannoon kun namoota biroo biras akka dhaqqabuu danda'uuf subscribe, like godha. Yaadas kennuu ni dandeessu. Waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.